gorsa jaarsaa jedha. Umurii lafa kanarra jiraattan kanatti kan dhaloota haaraaf ni fayyada jettanii yaaddan natti maa jedheen gaafadhe. Manguddoo Oromoo waggaa 82ti. Imala jireenyaa xumuruuf karaa waan gabaafatan fakkaatu. Ganama balbalarra taa'anii aduu qaqqaammatu. Nama gurra kennee isaan dhaggeeffatu yoo argatan itti odeessanii guufani. Waa'ee isaanii yeroo hundumaa wanti na ajaa'ibu akkamitti akka isaan seenaa hamma sanaa yaadatanidha. Hagas mara nama barate miti. Yaadannoos hin qabanne. Sammuu isaanii keessa garuu waan dubbatan waraabanii hin fixan. Ganama gaaf tokko otoo isaan aduu qaqqaammatanii ture. Gaaffii armaan olii kanan gaafadhe. Isaanis ilaa argitee yaa ilma koo naan jedhan. Wantoota qaqqaalii jireenyi na barse keessaa wanti ani baay'ee si fayyada jedhee yaadu qabxii guddaa tokkotu jira naan jedhani. Innis maal seeta ilma koo, bara jireenya kee keessatti dhala namaa ula deemaatti waa namaa hin dubbatin. Argitee namoonni nuti fagoo ga'u jennee yaadaa turre as ganda keessatti hafan. Namoonni immoo ganda keessatti hafu jennee yaadaa turre sadarkaa gurguddaa irra ga'an. Kanaafuu waa'ee namaaf afaan kee keessaa yoomiyyuu wanti hamaan hin bayin naan jedhani. Dhimma kanarratti mudannoo waan qabdan natti fakkaata. Mee irraa naaf himaa jedheen itti fufanii akka natti himan gaafadhe. Isaanis tole naan jechuutiin uffata mimmiidhagaa ani uffadhee taa'u kan ni argita miti naan jedhani. Anis eeyyeen jedheen deebiseef. Baay'ee isinirraa bareedeera jedheen achumaan akka uffanni isaaniirraa bareede itti hime. Xiqqoo yaadaan badan ni yaadan. Harka isaanii mirgaa ol fuudhanii ija isaaniirraa imimmaan haqatan nan rifadhe. Maal tatan yaa abbaa jedheen gaafadhe. Uffata kana ilma obboleessa koo wiirtuu isa biyya Ameerikaa jirutu naaf fide. Kaleessa dhufee na dubbisee yeroo dheeraa na wajjin haasa'aa ture naan jedhan. Maaliif boossuree kun oduu gammachiisaati jedheen isaan gaafadhe. Yeroo inni ijoollee ture naan jedhan. Guyyaa tokko mana barumsaatii ba'ee dhufee dabtarri isaa dhumnaan waan irratti barreeffatu dhabee akka isaa bitu na gaafate. Amalli isaa yeroo sana rakkisaa waan tureef gidduu sana itti aareen jira. Gaaffii inni na gaafateef deebii osoo hin kennin waan hedduu jedheen isa arrabse. Yoo ijoolleen nama taate ati nama hin taatu. Nama taata jedhee maallaqa koo sitti hin baasu. Ija koo duraa badi jedheen akka malee itti dheekkame. Innis boo'aa na dhiisee na biraa deeme. Har'a nama guddaa ta'ee iddoo guddaa ga'ee maatii hundaaf waan hedduu nuuf fidee dhufe. Taatee gaafa sanaa akka inni yaadatu gaafannaan tasuma akka hin yaadanne natti hime. Argitee yaa ilma koo inni irraanfateera, ani garuu hin irraanfanne. Akka waan kaleessa ta'etti natti yaadatama. Eenyutu maal akka ta'u, eenyutu eessa akka ga'u hin beektuutii. Carraa argatte hunda fayyadamii ola deemaa hunda kunuunsi. Nama gargaaruun bara carraadha naan jedhani. Carraa argatte kanaan nama hunda gargaari jechuun na gorsani. Jaarsi kun gaabbii guddaa tokko qabu. Of duuba deebi'anii gaabbii isaanii kan sirreessuu immoo hin danda'ani. Kanaafuu gaabbii isaanii wajjin jiraatu. Barumsi guddaan jireenya isaan barsiiste isa kanadha, nama tuffachuu dhiisuu. Egereen dhala namaa tilmaamamaa miti. Wantoonni akka amma arginu kanatti itti hin fufani. Har'a nama tokko irra dhaabbattee borii isaa tilmaamuu yaaluun dogoggoraaf saaxila. Namni har'a nama fagoo ga'u hin fakkaanne akkamitti akka ta'e otoo hin beekin fagoo ni ga'a. Namni ati ijoollummaa isaatti fagoo akka ga'u tilmaamtu immoo akkamitti akka ta'e otoo hin beekin fagoo hin ga'iin hafa. Walumaa galatti haalli namni tokko har'a keessa jiru borii isaatiif wabii miti ta'uus hin danda'u. Ola deemaa hunda walqixa jaalladhu, kabajis, waliin caalchisiin. Daa'imman wanta daa'imummaa isaaniitti isaan mudatan yoomiyyuu hin irraanfatani. Nama isaan xiqqeesse, tuffate, darbaa itti dubbate, kabaja dhowwate, bara jireenya isaanii guutuu ni yaadatu. Kanaafuu amalli isaanii maaliyyuu haa ta'u hunda isaanii walqixa itti yaadhu, walqixa ofitti isaan buti. Nama kamiifuu gatii kennuun jireenya keessatti ogummaa guddaadha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akkuma dubbadhu dhala namaaf gatii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waan hundumaa dura nama akka namaatti ilaaluu feesisa. Namni madaalamuu kan qabu eenyummaa uumamaan isaaf kenneen malee maalummaa isaan, qabeenya isaan, beekumsa isaan, sadarkaa hawaasummaa isaan
hidda maatii isaan ta'uu hin qabu. Hunduma keenya dibaabee walitti nu qabu kan sanyii namaa hundi jalatti wal ga'u dibaabee guddaan tokko ni jira. Innis namummaadha. Namumaaf dursa haa kenninu. Rakkoolee gurguddoon nuti akka namaatti ittiin dararamaa jirru hedduun isaanii namootaaf dursa kennuu dhabuu keenyarraa maddan. Namni nama hunduu wal qixa. Gurraachis ta'e adiin, dhiirris ta'e dhalaan, duressis ta'e hiyyeessi, kan barates ta'e kan hin baratiin hunduu nama. Kanaafuu akka maalitti iyyuu osoo wal hin ilaaliin jalqaba akka namaatti wal haa ilaallu jechuun ergaa kiyya. Mee dhuguma yoo kitaaba dubbisuu ni jaallatu ta'ee seenaa bareedaa ammaa kanaa kitaaba eenyurraa kan dubbise koomentii jalatti akkanaa barreessan jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.